Kiristaanni durii hoolaa baddi barbaada, inni ammaa hoolaa waldaa keessaa ari'a. Taajjab. Baganurraa deemettee liivii banattee gaafa haasoftu anu si taajjabe, Waaqayyoo si taajjabe. Waamicha kana obboleessa koo Addisuu Biraan naaf gaha. Waldaan kiristaanaa isheen durii hoolaa baddee akka isheen barbaaddu beekuun kee baay'ee namatti tola. Macaafni qulqulluun yommuu dubbatu Yesuus Kiristoos isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasutti ija keenya hin buqqifannu jedha. Waldaa kiristaanaa keessaa namni rakkoo qabu waan jiruuf waldaa kiristaanaa hadheessitu. Daldala keessa jirtu malee jireenya keessa hin jirtan. Akka Yesuus jireenya kennu beekta taanaan kanaan dura rakkoo kan qabu immoo gaggeessitoota waldaa kiristaanaati jetta erga ta'eeti. Maarree jireenya kan sii kennu gaggeessitoota waldaa kiristaanaa miti Yesuus Kiristoosidha. Maaliif Yesuus Kiristoosiin dhiistee deemtere? Rakkoo kan qabu Yesuus Kiristoos akka hin taane beekta gaggeessitoota waldaa kiristaanaati. Ati immoo kan ati dhiistee deemte gaggeessitoota waldaa kiristaanaa otoo hin ta'in Yesuus Kiristoosiinidha. Daldala keessa jirtu kana keessaa ba'i. Gowwummaa gamnummaa fakkaatu kana keessaa ba'i. Piroomooshinii sobaa kana keessaa ba'i. Jireenya dhiistee ificha isa jireenya kennu dhiistee dukkana keessa deddeebi'uu kana keessaa ba'i. Gara Yesuus Kiristoositti deebi'iiti harka kennadhu. Yesuus Kiristoos ammayyuu si eegaa jira. Waldaan kiristaanaa akka isheen si barbaaddu beekta taanaan hoolaa waldaa kiristaanaa keessaa badde taatee akka jirtu beekta taanaan gara Yesuus Kiristoositti deebi'i. Ela kunoo waamicha siif gochaa jirra. Afaan kaa'aa baddee budaa nama gootii jedha Oromoon. Mataa waldaa kiristaanaa isa ta'e Yesuus Kiristoosirra ija kee kaawwadhu. Hafuura qulqulluu isa Yesuus Kiristoosiin bakka bu'ee waldaa kiristaanarra jiru laphee keetti amanadhu. Yesuus Kiristoos isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu mataa waldaa kiristaanaa isa ta'e isarra ija kee kaawwadhuuti gara Yesuus Kiristoositti deebi'iiti Yesuus Kiristoosiin tajaajili.